Jangan biar orang. Iya. Baru cair. Kan. Ini dua. Ini dua. Dua tim. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini dah. Ini dah. Ayo tafin. İfsar Hemen sudah. Azebi. Azebi ifsar edin. Dua yurtim. Okay. Tamam ne? Tamam. Ganan sudah ber. İfsar edin. İmza. Abadi sutu roisemi. Ayer betul. Tapi sutu roisemi. Namun mana kas gede marah cuma si. Kalau busur baik. Mas dah cas. Minta. Minta. Minta gue. Minta. Kalas di saya. Ayam di. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا قبضنا ده كنت تخيل كالي في جركس النجا قبضنا بدين سر رقبة ولدي من تجرا أي بقى نجا نيدا نسنو هندي خيسنو إن شاء الله جا الراس وفيتين جرا جولا وأنت كذا كوان الدنس مي بس جردا وتخيل كالي في كاري هندي خيسنو ورون دواينا ولا ترتن جل كبرتي هدو تكا سنين جرتهم فدا إن شاء الله دواي تيسن هدو تكا نفيدي أما استانام بروستانام دواي أكا جايبا تكنا وتنا بدين كبا خوني مالي فيو تاني dhugaa dubbachuudhaaf an takkaa ibsaa bachiisuudhaaf yookaan karooran qabu yookaan rakkoo ibsaatti hin fedhu ibsaan dhabamee maatiinsaa akka hiyyoomtu hin fedhu ibsaa bachiisee yookaan gartee miti jaartiisaa harmallaa gartee harmallatti hambisuu hin fedhu ani karoora akkanaa waan takka illee hin qabu jechuudha walaakin ammoo maammeen isin jettan kuni anaaf inni wallala dhuunfaa illee hin qabnu isaa fi Abdulaziz wallala dhuunfaa yoo qabaatan ani hin beeku isaa fi ibsaan wallala dhuunfaadha yoo qabaatan ani beekuu hin danda'u jechuudha. Ammoo fakkeenyaaf wanni kun jechuudha ibsaan dhugaadha. Namni fayyaa hin qabne tokko nama harkaa baduun ni jirti. Awwalaakin ammoo dhugaa rabbii haaliqaan argaa. Takkaa jechuudha viidiyoodhaan waraabatti hin jirre malee takkaa ibsaa barbaadan dhiifne akkasuma wajjin gartee miti bakkaan hin dhaqinii fi namaan hin gaafatin hin jiru suuraa isaa gartee bakkaan itti maxxansiin bakka gartee ijoolleen Oromoo daleedu bakkaan hin geessin hin jirtu jechuudha guutumaan guututti. Gama kiyyatti wanni narraan hafte yoo jiraatte isa arguu bichaadha. Isa ijaan arguu bichaatu narraa hafe jechuudha. Malee akka biraa barbaadu narraa namne. Kun as deebi'eeti maammeen dachaas maal si godhe baabaa kiyyaanii miskiina sin ga'u. Anii fiifuu miskiinaati gartee miti humnaan siin tumee yookaan ofirraa siin dhoorkuun qabu an baabaa kiyya dhugaan siimaati. An humnaan namaan firraa dhoorku san hin qaban. Narratti xiyyeeffatee dachaasii fi Abdulaziztu ibsaa bachiisee jechuudhaan kuni osoo diinummaan biraa hin jiraanne Abdulaziz ibsaa bachiistee jechuudhaan ol deebisee mucaa mana keessatti jechuudha dila san qixaatu caalaa wanni nama gaddisaa maaltu jirame? Maaltu jira wanni biraa takka hin jirtu? Maal balleessa mucaan kun waan balleessin akka nama tokkootti dhugaadha harkaa batee namni fayyaa hin qabne magaalaadha bakki tontune harkaa boo jira akkaataatti harkaa beesan ammoo akkuma nama dura isin himeetiin jira dhibbaan dhibbatti. Walaakin ammoo arraan tana deebi'ee kan ibsaa gabbee hin barbaadin Abdulaziz fi dachaasii bachiisee jechuudhaan xiyyeeffatee nurratti Abdulaziz qabee jechuudha mucaa daa'imatti shuggutii kanneen mucaa daa'imaan dha'ee jeen shuggutii kaartaa keessaa fuudhee. Mucaa daa'imatti shuggutii kanneen dha'ee maal jechuudha? Mucaan kun silaa rasaasni keessi giraatees numadha. Garuu inni immoo agartee kaartaa keessaa baaseeti shuggutii qortutti kanneen dha'ee jeessu daachis jennu. Namni kun hangam takka rifata jee? Inni Abdulaziz kun hangam takka rifata? San gubbaadhaan deebanii naamanii jaartiin ibsaa agartee miti doofaan suni naamtee kottu ibsaa mul'ate naan jettee mana nageessisti. Sideenaan akkuma agartan san wantoota agartee miti waan hin eegin irra dalagan. Arraan tana garuu alhamdulillah rabbil alamin haqaan agartee miti irra annee jirra. Abbaa fedhe utaanaan agartee miti
namni kan namaa immoo haqa malee humnaa miti. Jabeenyaa miti jechuudha. Kan irra siyaansu haqa yoo ati gartee namatti karaarraa maquu baatte rabbiin gartee miti yoomiyyuu taanaan zaalima sirra naansu. Mujrimni yoomiyyuu taanaan hin milkaa'u. Mujrimni yoomiyyuu taanaan arraas boruus taanaan hin milkaa'u. Kaayyoon zaalimaa yoomiyyuu taanaan galman geessu. Namni cubbuun deemu yoomiyyuu taanaan hin milkaa'u. Cubbuu gartee miti nuti hin qabne nurra kaayee isintu ibsaa bachiisee jechuudha maqaa keenya gabbaasee nu salphise. Akka yaadisaatti jechuudha. Isaantu ibsaa bachiisee maqaa keenya nu balleessee xureen dhiqamne nuti beekne silaa akka yaadisaatti. Walaakin ammoo rabbiin deebee isa qaaneesse. Rabbiin deebee isa qaaneesse. Ani humnallee yoon dhabee inshallah gartee miti rabbi waa hunda nama dorkotu. Ani duraanuu akkaan itti jiraadhu an biraati miti humnatti hundi afaan irra waan nagaltee jirtuuf bakkaan dhiirti bakka irraan galletti loltu yaanii gaafa rakkoomtu qo'ee seenes waan inni taalee yookaan harkaa ba'uu hin dandeenyeef firraa hin kadhadha. Bilaashitti mamurra yoon firraa kadhadhe karaa bareeda. Karaa bareeda. Saniin gaafa sanis kadhadhee ibsaa deemeetiin barbaada. Ayyee maammee naa taa'u jechuudhaan abdii naa taa'u jechuudhaan abdii achi dhiisee biraa deeme. Guyyaa kaan illee Khalisa akkuma agartan sanii tiyaadeetiin halkan san irraa halkan san guutuu gara dalagaa buleetiin hoggaa jaartiin ibsaa ijoollee gartee miti madrasaadhaa isiin fiduu kuttee anis irra bilbilee ibsaa argeetiin jiraa jeen akkaan itti isa qabee akka biraati miti ibsaa argeetiin jiraati bakka inni jiru naa beekaa naaf isitti hojii fidee jechuudhaan gartee miti siistama san itti baasee gartee rabbiin kaaliqni irra naansi ani yookaan duraan karoora kiyya akka lamaa yaade ture yoona karaa sanitti dadhabee alatti hoggaan gabbaase ala dukkana keessatti akkaan godhuun dhabu jeetiin karoora qaba duraan. Rabbiin garuu osoo gartee miti an dheeraan ayyaada sanitti hin jenne rabbiin milkeessee harka keenya galee. Egaa harka keenya galee maali onni himenne. Iccitii baay'eedhaa isa keessa jira. Inni qoyi kan deemee ibsaan barbaanne jaartii ibsaa tana dhaaluu barbaadama akkami osoo jaarsi lubbuudhaan jiru jaartii namaa dhaaluudhaaf namni mana namaa ta'a. Qulfii hunda tarakkabatee ol deebi'ee tumanumaa shuggutii qabatee mana keessatti abbaa manaatee ivyaamoo barbaade jechuudha. Osoo gartee miti nuti abbaa manaa barbaadarra halkanii guyyaa roobaa caamaa keessatti deemu jirruuti inni ol deebi'ee mana keessa taa'ee dhiqatee dibatee akka abbaa manaatti akka nama gartee shiftaa qabeetti ol deebi'ee mana keessatti jechuudha rasaasan nama gurgura. Agartan akka inni mucaasan godhu. Abdulaaziz akka inni godha agartan. Diinummaan hangas geesse maalime? Diinummaa dira kana hundaa jechuudha. Hin qabu. Maaliif ibsaa barbaadda waan jaamuuf keessaa qaba amma harka kiyya jiraati akkaan barbaadeen godha. Ani waan akkanaa nagisa kana faadhee khasaaraa gurguddoo waan jechuun barbaadu. Gana waa hedduudha jechuudha. Namnummaan gartee ibsaa gartee miti. Ibsaa kana akkana godheewu takka faarratti isaatu bakka gartee miti. Bakka dhalaan jirtu geesse bakka ibsaan dhaqee fi warra ibsaa yaame san maammee harka ol keessaa qaban an isaa fi ibsaa gidduu dhimmitu dhuunfaa jiraatullee hin beeku. Iccitii waa hunda waan jirtu waan ol baasee isiniif himuun taane hundaa jira. Maaliif waa hundi nyaatan malee waan dubbatan. Sababnummaan jechuudha inni akkasii nurratti xiyyeeffatee jechuudha. Waa'ee dhimma ibsaa kana akkasii fardeessee rasaasaan akkasitti doorissuudhaan ibsaa isa keessan jennu dhaaletuufu waan ifi isaatti hojjete beekan. Akka iccitiin isaa galaa galman keenya akka iccitiin isaa galaan baanee kan hundi godha. Walaakin ammoo osoo iccitiin isin keessaa baasa yoo kaa isinis sodaachisa yooti rabbiin isumaa qaaneesse. Amma ibsaa akkana godhuu kana keessaa isaatu harka qabaa yoon isin hin jedhaa gootota hinanii amantanii. Isaaf ibsaa iddoo dhimmiti dhuunfaa namni gaafa dheeran hojjira dhimmiti dhuunfaa jidduu jiraachuun teessaan san rabbii haaliqaa beeka. Walaakin ammoo akka guyyaa gartee ibsaan achi dhageessanii namtitti gartee ibsaa irra dawwaltisanii maammeen akka gartee ibsaan achi dhaqu namni godhe isa. Kan akkami akka isaa baastee waan gattan barbareen itti udha haadha isaa gaafatu najisa. Karaa gabaabaa wajjin deema akkana ani waan takka harka xiyyafaadhaan dee gartee miti maaltu cabsuu fi beeksuu na fideewu. Haadha isaa girgiraa jala qabeetiin halkan guutuu gartee miti. Ulaatiin bulee ulaa akka gartee nama gartee kanniisa deemerraa murachuu deemuutiin gartee miti. Ulaa bulee anis kun jechuun dhaadachuudhaaf miti. Mush akka inni mucaa godheen tasaa gartee miti ni huntu qabne lubbuu ajjeesa mucaa naatu irraa dhorku jira malee daawwattu xiyya.
nam tokko akka inni ta'u wajjin hin taane kana gartee miti adabbii isaan malu gartee adabbii isaan malu kana inni tumaa fi waan silaa irraa barbaadu san gaafattee kana gadee gallakkista. Ta kana achi gartee wal faamnaan walaa shuggutii isaatii walaa isaa yoon barbaade mootummatti waliin kannaan. Suni amriin taraa tana taanaa harka keessa jirti amriin isaa wanni takka wanni inni fiduu danda'u takka illee hin jirtu. Qollofeetiin jira ammaa maqaa isaa taa'u innis hanga gartee quufutti ani waan takka uleedhaan gubbaa dhaabbatee ni unazzabu bakkuma san taa'ee gartee miti achumatti haasifamu ammaa maqaa isaa taa'u innis hangasitti barbaade keenya gartee miti nuti ibsaa itti fufna haa taa'u hanga ibsaan mul'atu akkatti inni guduunfamee haa taa'u duraanuu ibsaa barbaadu jira dubbiin barbaadu jira malee ibsaa barbaadu hin jiru haala kamiin gartee miti akka ibsaan hin mul'anne khatatu jira. Namni ibsaa barbaadu guutuuratti xiyyeeffatee gaafa inni jechuudha. Namni ibsaa barbaadu hundi gisee manatti hidhee eenyutu ibsaa barbaadaaf moo nuti ibsaa bakka jiru beeknaa nu dho'ise moo wanni rasaasa nu qabate nu doorsisu maal jettame kana jechuudha. Ka akkanaa gartee miti maal nyaannaa jaaniin maal nyaannaa akkanaa kana dhaabbattee yeroo ta'e wajjin gubde yeroo dhaabbattee sina hiitu. Kanaa yeroo gubura gartee miti kanaas guduunfitee gartee akka nama gartee libaanatti yookaan barbaree guduunfutti guduunfitee achi darbita haa ta'u ani nama miidhullee karooran qabu nama ajjeesuuf nama tumullee karooran qabu laannoolee jireenyaan bara waan ta'eef walaakin ammoo nama gartee kallattii xiyyaana dhufe osoo naan isan ga'in nama nagee inshallah gartee miti yoon humna illee qabaachuu baadhu akka ani itti firaa dhorkaanu hin beeka mootummaa nama firaa dhorkaan hin dhaqqaban nama mootummaa nama firaa dhorka malee humnaan nama firaa dhorkuu dandeettiin humnaan namaa firaa dhorkuun qaban. Kana barbaadi. Wanni dheengadde jechuudha mootummaa manatti ittiin fidiniif waan biraati miti. Mootummaa yoo dhuftee hiite uummata akka information waan irraa gartee miti barbaadu sun argattu. Irraa argachuu hin dandeenyu. Kana mootummatti shuggutisanii wajji yoon qabee akkasitti isaan namaa zabu jiru waliin ta'anne umrii isaa guutuu akka idhaan baay'inni beekin taa'utu ta'e. Awwalaakin ammoo waan akkanaa najisa kana gartee miti maqaa dachaasin hidhamee akka taa'uun fadhu. Kuni maqaa xiyyaana hidhamee yoo ta'e bu'aa maal naa qaba maali galiin irraa argadhu kanarraa. Goota ta'e gartee miti goota ta'e yookaan jabaa ta'e yookaan ammoo gulbee sodaatamaa ta'e hiitee firraa gartee nan dhiisu yoo achi gabbee jettee firraa hiita. Kaakkanaa gartee najisa gartee miti kana saree yoo kaakkana sareelleen tun kabaja qabdi saree diikeerra deddeemsanu kaakkanaa kana jechuudha. Saniif waa'ee gartee miti ibsaa maraatu ibsaa keessaa isa tokkoffaa irratti namni harka qabu. Naa'ima jira. Ganaan isin dhageessa bal'inaan jechuudha. Gana isinitti nagarsaan waadaan isinii galan diigu inshallah rabbi khaliqaa jarbee isinillaahi. Amriin hundi rabbi harka jirti. Isaa dhiisee bareessa malee nuti ilmi namaa dhiisee nun bareessu alhamdulillah rabbil alamin baga amriin hundinuu harka rabbii jiraatti. Har'a osoo amriin harka ilma namaa harka jiraatte ilmi namaa yoo barbaadinuu ajjeesa yoo barbaadinuu beeleessa yoo barbaadinuu dheebeessa yoo barbaadinuu azaba. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u. Amrii gartee rabbii amriin harka isaa jirtu isaa bobbaasee nu galcha ammallee rabbiin nagaa bobbaasee nagaa nu haa galchu. Nuti gartee miti abdannus rabbi itti amanullee rabbi abdatamaan rabbu malee ilma namaa waan abdatan isin qabu kan sodaatan illee ammaas akkasumatti rabbu malee ilmi namaa waan sodaatan hin qabu. Maaliif ilmi namaa booqee xiqqoo tanaa ofirraa dhorkuu danda'u osoo booqeen takka fiigaa dhuftee funyaan seente keessaa gabbaatee samii kuttee gaddee beekti dhorkuu danda'a hoggaa ol seentee futgattee kutteeti. Humniti ilma namaa hangas jechuudha. Booqeen xiqqoon silaa gartee samirraa hortunu yoo rabbi si kaase si jeesti. Humniti ilma namaa hoggaa jirru waan humna qabnu itti fakkaata malee waan xiqqoo takkaan nu ajjeesuu danda'a. Sodaa namaatiif gartee miti yoomiyyuu taanaan waan gartee itti karoorfanneef duuba hin deebinu. Yoomiyyuu taanaan kaayyoo teenyarraa takkaa if duuba deebinee hin beeknu. Abbaan fedhaa naa dhaadatuan abbaan fedhaa naa shattatu. Marii isaanis rabbiin keessa ni jira qoy. Dachaas akkana goonaa jaanii yoo gisee isaan irra mareetan san rabbii wajjin ni jira. Rabbiin hin jiru haa. Ilma namaatti kanarra mareete. Ilmi namaa waan fedhe jenarra marachuu danda'a. Waan fedhe jenarra murteessuu danda'a. Garuu murtee isaanii san
hoggaa isaan murteessan san rabbii wajjin murteesse. Yoggaa inni dachaasiin gartee miti dachaasii dheetiin guduunfeechi kaajoo sanii isaa jee malee rabbiin hin jenne. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Saniif inshallah ibsaanis ni mul'ata. Inshallah yeroo muraasa keessatti guyyaa waa xiqqoo keessatti oduu gammachiisaa isin qabadheetin dhufan. Takka hangasitti immoo isa ni sintumu caljiyaa taa'u. Maaliif? Jalqaba irratti waan gartee itti yeroo tana galmaan keenya. Ammaas deebinee isaan achi deebiitiin isaan isa hojiin godhadhaan. Kalas inni qabamee miti haa taa'u. Garuu waan hojii itti jirru bicha hojjechuudha. Yeroo muraasa keessatti ibsaadhaas gartee miti isin qabadheetin dhufa. Du'aa naa godhaa isin. Tana bichaa gartee miti narraa namni takka barbaachisaa diseen beeku. Tana akka du'aa naa gootan hin barbaade. Tamaammeedha ammoo maammeen booddee maammeedha akkami? Ta booddee maammeedha san gana waliin irra geenya. San gana wantooti gartee inni haasoo jiru waa hedduudha. Wanni sun dhugatti gartee miti har'a kan naqabanii jiranii garjee waa hunda kijibuu danda'a. Tan ammoo xiqqoo xiqqoon addaan baafachaa deemna. Dhimmuma gartee inni rasaasaan gartee nama doorsisuu fi kana waan fideef kana xiqqoo jennee ilaalla daawwattoota keenya. Ammaaf hangalumaa fi isin dhufe asinitti dhaabbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Halkan gaarii naa bulaa.